Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokkotti namannaa. Ameen. Waaqayyo kan isin jaallatu, isinis Waaqayyoon kan jaallattan, maatii Waaqayyoo, nagaa galata Waaqayyoo akkam jirtu? Ameen. Maqaan Waaqayyo uumaa keenyaa, maqaan Waaqayyo fayyisaa keenyaa, yeroo hundumaa haadha isaa kabajamtuuf ulfaattuu kan taate durboo maaramee ergamoota isaa, qulqulloota isaa, wareegamtoota isaa wajjin kan sodaatamee fi kan kabajame nuuf haa ta'u. Egaa ati guyyaa har'aa waa'ee godaansa dubaroo maaramee kutaa lammaffaa isaa qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Egaa ati dhugaadhumatti giiftiin keenyaa qulqulleettiin durboo maarameen akkuma guyyaa kaleessaa waliin jalqabnee turree ergamaan Waaqayyoo Yoosefiidhaan mucichaa fi haadha isaa fuudhiitii beenu gara Gibxitti jedhee akka inni itti dubbate dhugaadhumatti gooftaan keenya haadha isaa qulqulleettii durboo maaramee Solomee fi Yoosefii wajjin godaananiiru. Egaa ati sagaleen misiraachoon kun isa deemaa biyya kana gadhiisaa deemaa jedhamee sagaleen naasuun kun yoo itti himamellee kallattiidhaan gara Gibxitti kan godaanan miti. Egaa utuu achi gara dachee Gibxi hin ga'in iddoo 11 walitti giiftiin keenya maarameen mucaa ishee fayyisaa addunyaa wajjin godaanteetti. Achi keessaatii inni tokko gadaama Geeraaraal bakka jedhamutti yookaan bosona Geeraaraal bakka jedhamutti godaananiiru. Gaafa achi keessa taa'anis ergamaan Waaqayyoo gadaama Geeraaraal keessatti isaaniin eegee ergamaan Waaqayyoos isaan bukkee turee isaanis guyyaa 40 fi halkan 40 bakka sana turanii. Erga achi turanii boodas namni bineensa adamsu tokko isaaniin arge. Gaafa isaaniin argus akkas jedhee fiigichaan gara mooticha Heroodis isa abaaramaa sana deeme. Yoosefii fi Maariyaamii mucaa ishee Solomee argeen ture jedhe. Gaafa kana innis beenaa dhaqaa qabaa jedhee loltoota itti bobbaase. Gaafa kana loltoonnis gadaama isaan keessa jiraatanii gadaama Geeraaraal bakka jedhamutti itti marsanii. Gaafa isaan itti marsanis dhugaadhumatti Wangeela Maatiyoos boqonnaa 10 lakkoofsa 22 hanga 23 irratti gooftaan keenya akkas jedhee ture. Magaalaa tokko keessaa yoo isin ari'atan gara iddoo biraatti baqadhaa jedhee dubbatee ture. Sagaleen jecha isaatii kun haraawwatamuuf jecha inni yoo mucaa daa'ima ta'e illee hundumaa kan beeku waan ta'eef ergamaan Waaqayyoo beenaa jedhee bakka sanaatti akka isaan adeeman ta'eera. Gaafa kana loltoonni sunis akkas jedhan, maali maaramii faa Yoosef faa lafatu liqimsee samiitu fudhatee eessa dhaqanii jedhani. Egaati gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ilma dubaroo maarameen akka kanatti gadaama Geeraaraal bakka jedhamutti illee godaaneera. Itti aansee immoo eessatti godaane kan jedhamu kutaa 3ffaa isa qabannee isiniif dhiyaanna. Anaa dhufu jechuun nu eegaa. Waaqayyo nu faana ta'ee kan nu barsiise galanni Abbaaf Ilmaa Hafuura Qulqulluu sada Waaqa tokkoof haa ta'u bara baraan ameen.